raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Yayyaboota Oromummaa shanan lafaa fi lafee Oromoo tikfachuu nu dandeessisan. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya har'aa raadiyoonii Dirree Shaggar irratti isiniif darbu keessatti yayyaboota shanan lafaa fi lafee tokkummaa Oromummaa fi tokkummaa Oromiyaa cimsan jedhu qabannee dhiyaanne jirra. Qabxiiwwan ijoo lafaa fi lafee keenya tikfachuu nu dandeessisan waan Oromoon hundi waliin qabu irratti jabeeffachuu fi garaagarummaawwan xixiqqoo akka itti qajeelfachuun danda'amu irratti fuulleffannee xiinxalla. Qopheessituun Faayituu Waariyoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuutii. Turtii mishaa. Oromoon akka sabaatti waan isa beeksisu afaan mataasaa danda'ee eenyummaa mataasaa lafa qubsumaa beekamaa qabatee yeroo hin beekamne irraa kaasee jaarraa hedduuf gaanfa Afrikaa keessa jiraachaa tureera. Uummanni kun akka qaroomina isaa akkasumas akka baay'inaa fi lafa isaa otoo hin taane akka saba bicuu tokkootti seenaa fi qaroominni isaa ollaa biyyoota Afrikaa fi addunyaa guutuu biratti otoo hin beekamin tureera yookaan bifa jal'inaa fi jibbinsa qabuun maqaa alagaan ummaticha gabroomsuuf tattaaffii godhaa ture ittiin waamuun hadheeffamee ibsamaa tureera. Aadaa, duudhaa fi gadaa boonsan ummatichaa ukkaanfamaa tureera. Uummanni Oromoo qaroomina jajjaboo biyyi ittiin ijaaramuu kanneen akka sirna dimokiraatawaa gadaa kalaquu fi ittiin buluu, dhahaa yookiin kalaandara tolfachuu, qorannoo astiroonoomii yookaan urjii taasisuu, sirna lammummaa ittiin kennan yookiin guddifachaa fi moggaasaa tolfachuu, heeraa fi seera hin barreeffamne tumatee yookiin lallabatee ittiin bulaa, naannoo isaa fi qabeenya uumamaa wajjin wal fudhatee masaanummaa tokko malee jiraachuu fi kan kana fakkaatan qabaatus sirna barreeffamaa dhabuun immoo maqaa seenaa fi jiruu fi jireenya sabichaa kan kolonii Impaayeraa Abisiiniyaa dura tures ta'ee san booda jirullee jal'ifamee ormaan akka barreeffamuuf hiree banee jira. Afaan Oromoo sirna barreeffamaa horatee eegalee garuu dabaa fi hammeenya Oromummaan ittiin ibsamaa ture san diiganii eenyummaa Oromummaa isa sirrii deebisanii bayanachiisuun hojii guddaa ture. Kun baroota 1950moota booda kan eegalame yoo ta'u, sabboonummaa Oromoo deebisanii ijaaruu hawaasummaa fi siyaasan ijaaramuudhaan eegale. Gaafa kana waan Oromoon wayyamni waloodhaan harkaa qabu Oromoo ta'uu fi afaan Oromoo dubbachuu qofa ture. Warri barate afaan Amaaraatiin waan barateef afaan Oromoo dubbachuu malee ittiin barreessuu hin danda'u ture. Warri hin baranne kan lafarra jiru immoo abbaa lafichaa odoo hin taane ciisanyaa lafasaa wajjinuu akka qabeenya abbaa lafaatti lakkaa'amu kan mirga namummaayyuu hin qabne gabroomaa ture. Haa ta'u immoo lafti irra jiraatu biyya Oromoo akka taate sammuusaa keessaa qaba ture. Kanarraa kan ka'e namoonni Oromoo baratanii waa barreessuuf carraaqaa turan kan akka Abbaa Gammachiis fa'aa nama biyya Oromoo jedhanii of ibsaa turan. Biyya Oromoo jechuun Oromiyaa jechuudha. Uummata bal'aa akka Oromoo miliyoona 50 hanga 70 ga'u keessumaayyuu immoo kan cunqursaa fi qoqqoodinsa diinaa jala ture miti. Uummanni bicuu rakkoo alagaa hin qabneyyuu garaagarummaa uumamaa xixiqqaa ta'an ni qabaata. Uummanni Oromoo ammoo cunqursaa diinaa jala jiraachuurraa kan ka'e
garaagarummaa hin barbaachisne qoodinsa kutaa alagaan Oromoo gidduutti ijaaren yoo itti wal afaan deebi'uu ni mul'ata. Atakaroon gariin dheerina cunqursaa fi gabrummaa irraa waan maddaniif faallaa isaanii falmaatti cichuudhaan yeroo gabrummaa gabaabsuudhaan furamu. Garaagarummaan kun kan addaa odoo hin taane kanuma hawaasa kamuu keessa jiraachuu malu ta'uu hubachuu feesisa. Haala addaatiin kanneen hafarfaman yoo jiraatan garuu karoorri fi gochi diinota Oromoo duuba isaa jiraachuu waan maluuf ija qaroodhaan ilaaluu feesisa. Kanarraa kan hafe Oromoon saba tokkichaa, afaan tokkichaa, afaan Oromoo dubbatu, kan lafaa fi qe'ee ofii qabu, kan biyya mataasaa Oromiyaa qabu ta'uu alagaa dabalatee namuu irratti waliif gala. Kana jechuun Oromoon qabeenyaa fi meeshaawwan jajjaboo ittiin lafaa fi lafeesaa tikfachuu qabu harkaa qabaa jechuudha. Caasaan Oromiyaa ijaaramuun afaan Oromoo afaan barnootaa fi afaan hojii Oromiyaa ta'uun tokkummaa Oromoo tiksuu keessatti, lafa Oromoo bilisoomsuu keessatti, sammuu ijoollee Oromoo Oromummaadhaan qaree guddisuu keessatti qooda olaanaa bahachaa jiraachuu ifatti argina. Dhaloonni kaleessuma Oromiyaa warraaqsee Addawaayii yookiin Dhaadiyootti dukkaneessee TPLF fi Maqaleetti galchisuun kanarra immoo gola Oromiyaa hunda keessatti Oromiyaa harka ilmaan haqaatti deebisuuf aarsaa gurguddaa baasaa jiru kun dhaloota akkasiin afaan Oromootiin sirna alagaa jalatti baratee qaramedha. Waan waliin tikfachuu qabnu hidhannoowwan keenya ittiin lafaa fi lafee Oromoo tikfannu adda baafannee jabeeffachaa yaada xixiqqoo garaagarummaa fidan gariin waliif kabajaa yookiin dhiisaa gariin bulfachaa deemutu dansa. Namuu yaada garaagaraa qabaachuu waan maluuf yaada ka'e tokko akka yaadatti waliif kabajuun gaariidha. Waan hundarratti wal afaan deebi'uun yookiin atakaroo keessa seenuun diinaf malee nuuf bu'aa hin qabu. Ajandaa hin malle yookaan kan diinaa anjaa kennu yeroo malee kaasurraa of qusachuuf ajandaa durfamuu qabu durfachuun gamnummaadha. Ammoo utuma akkas ta'ee jiru akka sabaatti dhimmoota ijoo irratti waliif gallu qabaachuun barbaachisaa qofa otoo hin taane haala keessa jirrutu nu dirqamsiisa. Dhimmoota ijoo Oromoon irratti waliif galu kan lafaa fi lafee Oromoo tiksuuf, eeguuf, kunuunsuuf haala anjaa nuuf kennan jajjaboo shan qofa haa ilaallume ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ijoowwan jajjaboo Oromoon irratti waliif galu Oromiyaa, afaan Oromoo, sirna gadaa, magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee fi eenyummaa keenya kan Oromummaati. Isaanis tokko tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaa irratti eenyummaa Oromummaa arganna. Oromummaan eenyummaa waloo Oromoon cufti ittiin ibsamu. Oromummaan eenyummaa waloo sabichaati malee garee siyaasaa qeenxee tokkotti yookaan amantii tokkotti yookaan ilaalcha tokkotti maxxanfamee hin ibsamu. Oromoonni eenyummaan isaanii Oromummaan ibsamu garuu ilaalcha siyaasaa, amantii fi dhugeeffannaa adda addaa qabaachuu danda'u. Namni tokko Oromoo ta'uu mala garuu Oromummaa hin qabu yoo ta'e Oromiyaa hin fayyadu. Namni tokko Oromummaa hin qabu kan jedhamu eenyummaa isaa yoo dhokse yookaan haalee yookaan immoo yoo ittiin jiraachuuf fedhii hin qabaanne yookaan gabrummaa sammuu keessa yoo jiraatee fi kan kana fakkaatan tarreessuu ni danda'ama. Haayile Sillaasee fi Mangistuun Oromoo turan garuu Oromummaa hin qaban turan. Afaan Oromoo daangessaa turan. Oromummaan eenyummaa fi ilaalcha waloo dantaa Oromoo kabachiisuu fi dantaa Oromiyaa kabachiisuu kan of keessatti hammatudha. Kanaaf Oromummaan gaaza qabsoo Oromooti jedhamee qabsoon ittiin gaggeeffamaa ture ammas ittiin gaggeeffamaa jira. Waan Oromoon hundi ittiin dhangeeffamuu qabu waan lafa Oromoo fi lafee Oromoo tiksuu danda'udha. Eenyummaan tokko lafa malee biyya malee jiraachuu waan hin dandeenyeef Oromummaa jabeeffachuun saamicha lafaa fi weerara biyya isaatirraa qolachuuf hidhannoo guddicha. Oromoo Oromummaa qabutu Oromiyaa tiksuu danda'a. Kana irrattis ejjennoon tokko jiraachuun dirqama. Lammaffaa irratti afaan waloo saba Oromoo afaan Oromoo ta'uu fi waan Oromoon irratti wal ta'uu isaa ilaalla. Mana barumsaa keessatti afaan meeshaa waliigalteeti jedhamee yoo barsiifamu ni yaadanna. Afaan garuu meeshaa waliigaltee qofaa miti. Afaan aadaa, duudhaa fi dhugeeffannaa bakka yookiin uummata ka'umsa afaan sanii baatee deema. Fakkeenyaaf afaan Oromoo aadaa fi duudhaa sabichaa baatee kan deemu ta'uu irratti namuu walii gala. Oromiyaa guututti Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee afaan hojii naannichaa qofa otoo hin taane afaan biyyaalessaa Oromiyaa ta'uu qaba. Dabalataanis afaan hojii federaalas ta'uu qaba. Kana yoo jennu ammas Itoophiyaa leellisuuf miti, irbuufis miti. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun qabatamaan waan jijjiiruu hedduu qaba. Siivil sarfiisii Finfinnee fi federaala keessatti Habashaa qofaan dhuunfatame ni jijjiira. Dimoogiraafii magaalichaas ni sirreessa. Qabsoo abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa guuturratti taasisu tumsuu keessattis faayidaa tarsiimoo qaba. Magaalaa impaayirichaa nurratti numa ala goomsite deebifachuufis tarsiimoo hin tuffatamedha.
imaammattoota hawaasummaa, barnootaa, magaalaa fi afaanis gara Oromoof tolutti jijjiirsisa. Afaan Oromoo oduu afaan barnootaa ta'uu baate, afaan hojii naannoo toluu ta'uu baate silaa yoona baadiyyaa Oromiyaa keessaayyuu qaata bada ture. Afaan kun akka meeshaa qabsoo yookiin hidhannoo guddaatti tajaajiluudhaan afaanuma diinaa jalatti dhalattoota haaraa har'a Oromiyaa dhuunfachuuf maayirra ga'e kana oomishuu danda'e. Afaan Amaaraa silaa Oromiyaa dhuunfachuuf deemaa ture Finfinneetti hudhee hambiseera. Afaan Oromoo yayyaba Oromummaa tallafaa fi lafee yookiin biyya Oromoo fi nama Oromoo baraaruu keessatti qooda guddaa taphatee fi ammas taphachaa jiru. Sadaffaa irratti Oromiyaa ilaalla. Eenyummaa fi afaan Oromoo qabaachuun biyya waloo Oromoon ittiin walii galuu Oromiyaa akka qabaannu nu dandeechisa. Oromiyaa jechuun biyya Oromoo jechuudha. Moggaafamni isaa jecha Oromoo jedhuu fi biyya jedhu walitti fiduudhaan Oromiyaa ta'ee jedhu beektonni. Oromiyaan jecha tokkoon ibsamu kun himaan yoo ibsamu isuma Oromoonni durii biyya Oromoo jedhanii ibsaa turan san jechuudha. Haala amma jiruun Oromiyaan sirna federaalawaa Itoophiyaa waraqaarra jiru naannolee bara 1991 ittaansees bara 1995 federeeshina Itoophiyaa hundeessan keessaa ishee guddoo fi giddugaleessatti argamtu kan magaalaa guddoo ishee Finfinnee taasifatte jennee ibsuu dandeenya. Oromiyaan federeeshina Itoophiyaa keessattis ta'ee birmadummaa ofii qabaattee akka biyya walabaa tokkootti biyya moggaasee kutaalee alagaan kenneefiitiin kan hin qoqqoodamne akka biyya waloo saba Oromoo takkaatitti jiraachuu akka qabdu namuu irratti waliif gala. Namoonni ilaalcha siyaasaa garaagaraa, amantii garaagaraa fi gosa yookiin kutaa garaagaraa keessaa walitti babahan kamuu tokkummaa Oromiyaa irratti waliif galu. Waan Oromiyaa addaan qoqqoodus waliin ofirraa ittisuu qabu. Lafaa fi daangaa Oromiyaa keessaa fi daangarraa saamamuu fi weeraramuu kan harka dhokataa murna aangorra jiruutiin raawwatamu kamuu waliin dura dhaabbachuu qabu. Ajandaa tokkoon yeroo wal fakkaataa keessatti wal dhagaanii tokkummaadhaan sabboonummaa Oromummaa isaanii jaalala biyyaaf qabaniin gochaan mirkaneessuu qabu. Dhimmoonni akka Walloo, Raayyaa, Dirree Daawaa fi Matakkal kan guutummaatti Oromiyaa irraa kutaman as jalatti ilaalamuu danda'a. Waa'een federaalizimii yoo ka'u namoonni gariin akka nama Itoophiyaanistii ta'ee Oromiyaa jibbu tokkotti nama ilaaluun ni jira. Kun dogoggora ilaalchaa yookiin garaagarummaa mala yookiin tarsiimoo qabsooti malee Itoophiyaanistummaa wajjin walitti hin dhufu. Namoonni federeeshina Itoophiyaa keessattis ta'ee impaayirattiin federaala'uu diddee gaafa diigamtu Oromiyaan akka qaama tokkicha hin diigamnetti jiraachuu qabdi kanneen jedhan warruma wal faanaa deemuu danda'anidha. Uummanni bilisoomsan hiree Oromiyaa ummatichatu murteeffata. Oromiyaa birmadoomte qabaachuun eenyunuu muufachiisuu hin danda'u. Achi ga'uuf garuu akkamitti karaa kamiin deemna kan jedhu irratti garaagarummaan yaadaa jiraachuun mataa isaatti rakkoo miti. Akka namoonni baay'een jedhanitti birmadummaa Oromiyaa guutuu gonfachuuf dura sadarkaa impaayera Itoophiyaatti Oromoon akka sabaatti aangomuu qaba. Aangoo Oromiyaa dhuunfachuutti dabalatee aangoo giddugaleessaa dhuunfachuu qaba. Magaalaa guddoon Oromiyaa Finfinneen bakka handhuurri aangoo impaayeratti keessa jiru ta'uu dagachuun feesisu. Oromiyaa qabachuu jechuun Finfinnee qabachuudhaan mirkanaa'a. Finfinnee qabachuu jechuun ammoo handhuura aangoo impaayera Itoophiyaa yookiin impaayerichuma guutuusaa qabachuu jechuudha. Aangoo giddugaleessa impaayeratti yoo hin dhuunfatin aangoon kun duwwaa ta'ee yookiin vaakiyuum ta'ee hin taa'u. Impaayerri yoo kufu daddaaqamni nageenyaa diinagdee fi seer-dhabnummaan ni baay'ata. Humni haaraa fi fedhiin haaraan ni uumama. Kanuma faana ammoo harki alaa dheeratee seenee rakkoo caalu uuma. Haala akkasii keessatti bakkeewwan Oromiyaan ala jiran garee boru kaansarii Oromiyaa ta'uu danda'uun guutamuun isaanii hin oolu. Kana malees lafa Oromiyaa asiifachiin waan hantuunni nyaate fakkaatu tana sirreessuuf aangoo Itoophiyaa dhuunfachuun barbaachisaadha. Magaalaan guddoon impaayerichaa Oromoo irratti kan ijaaramte waan ta'eef salphumatti impaayeratti achi dhiisanii battalumatti irraa fottoquun ni ulfaata. Qabsoon asitti godhamu warra Itoophiyaa tursiisuu barbaadan faana qofa osoo hin taane hawaasa addunyaa yeroofis ta'u impaayerattiin akka itti fuftu barbaadan waliinis waan ta'uuf karaa qabsoo nutti dheeressa. Malli salphaan impaayerattii harkatti galfachuudha. Achi booda waan barbaadan gochuun ni danda'ama. Kanaafi kanneen biroo akka yaadatti dhiyaachuun dhimma Oromiyaa irratti garaagarummaa qabaachuu miti. Bitaanis mirgaanis Oromiyaan biyya Oromoo ta'uu fi caaseffama deebi'ee hin diigamne ta'uu irratti ejjennoo fi murannoo tokko qabaachuun lafa Oromiyaa keessodhaan addatti giddu gooti. Karaan biraa kana caalus jiraachuu malaa isinis itti dabalaa. Afraffaa irratti sirna gadaa ilaalla. Sirni gadaa mala bulchiinsa dimokiraatawaa, diinagdeen, nageenyi, siyaasni, lafaa fi lafeenii fi biyya Oromoo ittiin masakamuu kalaqa ilmaan Oromooti. Bara addunyaan dukkana wallaalummaa fi duubatti hafummaa hamaa keessa turte san
Odoo biyyoonni dimokiraatawoodha jedhaman hin uumamin dura kalaqamee hanga weerara Minilikiitti guutummaan hojiirra oolfamaa ture. Har'allee aangoo qabaachuu baatus sirni gadaa yuuneeskootti akka hambaa ilmee namaatti galmaa'ee sadarkaa aadaattis kabajamaa jira. Dhiyoodhuma kana Gujiin walharkaa fuudhinsa baallii marsaa 75 taasisee waggaa 600 oliif aangoo waggaa 8 nagaa walitti dabarsuun mirkanaa. Sirna gadaa gabbisanii qorannoon deeggaruudhaan akka bulchiinsa Oromiyaaf oolu gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf caffeen Oromiyaa mana lama qabaatee tokko bakka bu'oota kan lammataa ammoo kan gadaa akka ta'u tolchuun yookiin haayibriid gochuun faayidaa gadaarraa argamu guddisa. Oromiyaan aadaa siyaasaa Habashaa hin malle tokko kan jararraa baraterraa fayyuuf gadaa jabeeffachuu qaba. Kunis Oromoo waliisaa gidduutti nagaa akka qabaatu, akka waliin buluu fi dimokiraasii Oromoo cufaaf hojiirra oolchu tolcha. Sirni gadaa waan Oromoon cufti ittiin boonu meeshaa yookiin hidhannoo Oromummaa tan ittiin biyya Oromoo fi lammii Oromoo yookiin lafaa fi lafee Oromoo ittiin tiffannu waan walooti. Shanaffaa fi maayirratti Finfinnee qabna. Finfinneen wiirtuu sirni gabrummaa itti maandheeffate kan caasaan sirna nafxanyaa ammallee keessatti diriiree jiru taateet akka Addis Ababaatti bara 1896 awwaala Oromoo irratti ijaaramte. Akkuma wiirtuu sirna gabrummaa taatetti Oromoon abbaa biyyummaa gonfachuuf Finfinneen akka galma qabsoo Oromootti ilaalamti. Heeraa fi seera biyyattiittuu Finfinneen qaama biyya Oromoo ta'uu keessaa'uu handhuuraa fi magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu ishii firris alagaanis haaluu hin danda'u. Oromoon ammoo ilaalcha waloo magaalaa guddoo isaatiif qabu jabeeffachuun tokkummaa isaa yeroo hundumaa agarsiisuu qaba. Finfinneen galma bilisummaa Oromooti. Oromoon hanga Finfinnee irratti abbaa biyyummaa isaa hin deeffannetti bilisoomeera jechuuf hin danda'u. Galma bilisummaa Oromoo Finfinnee hamma dhuunfannetti magaalaa Finfinnee naannessa ishii fi magaalota keessaa buqqa'uu fi dhiibamuunsaa diinagdee fi siyaasarraa muggeeffamuunsaa hin hafu. Walumaa galatti yayyaboota shanan kanaa fi kanneen kanaan wal qabatan jabeeffachuun hidhannoo lafaa fi lafee keenya ittiin tiffannu jabeeffachuu ta'uu hubachuu feesisa. Kanaan achi waan jiran irratti akkaataa fi adeemsota tokko irratti yaada garaagaraa wal jijjiiruun rakkoon qabu. Garuu kallattii xiyyeeffannoo uummataa bifa jijjiirsisuun ta'uun qabaatu. Waan hunda badhee irratti hin dubbatan. Kana hambisuuf gara namaaf toletti siqanii jaarmiyaa jalatti akka Oromootti ijaaramuu barbaachisa. Dubbiin akkuma rifeensichaati. Rifeensa gariin alatti haaddatu, gariin ammoo dhoksanii manatti haaddatu. Garuu lameenuu rifeensuma. Kaayyoo tokkoof bakka adda addaatti haala garaagara fakkaatuun deemuun ni barbaachisa. Xumurree horaa bulaa deebanaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.